deebi'u wal beekurra walii beekuu wayya waan jedhuun naati. Qaama ifirraa argatanii waan jedhu sanni jira miti. Gaaffii akka haaraa gad dhufu malee keenya paartii lammataadhaa akkuma dheengadda jedhan irra deebi'uuf deemanii inshallah waan san hunda namuutu waliin taanee irratti hirmaanna. Akka dhuunfaatti namni waa godhuu danda'u tokko hin jiru. Inshallah. Wallahi waan kanarratti hin hirmaanne fakkaata beektaa namuutu gizee gabbahee haa kana. Anamma asii ka'eetiin gubbaa kanaan duraan dursee dura barnafatti marii godhuu qabda beektaa. Yookaan Abu Sabraddiin asna bira jira dura isaanii marii godha. Yookaan Sheekh Jamaal biyya jira isattiin barreessee marii godha waan kana akkam godhamuu qaba. Yookaan Ustaaz Najjaash namoota hedduu jira Sheekh Jamaal dura ka'e isaan marii godha. Hatta Mubaarak asna bira jiru kanaani dura waan kana akkam goonaa jettee lafa marii goota. Gaafa marii godhuudhaaf dhuftu kana yoo wanni biraa takkaachisitti as dhufe wanni humna ta'iyyaa olii wanni humna nama saniitii olii yoo as dhufe wanni godhuu danda'u hin jiru asuma gabbaatee iyyaa oolta malee. Waan sanirratti waan humna ta'eetii olii rabbitti kadhattaa tasanii achi haga dandeenyu sagalee hawaasa keenyaa ta'u hawaa dhugaa dubbachuu fi akkuma amma mooyeen kun kaasiree funtanaa. Yeroo baay'ee dhalaan teenya tun miidhamtuudha beektaa alattuu miidhamtuudha dhalaan mana hidhaa keessa dhiisi. Akkasitti dhalaa fi dhiira dhalaa akkasii walirra guuranii wajji jiraachuu dhiisi dhalaan alattuu rakkattuudha mana maadaamitti yoonii fi fireediin itti dhufe waan jijjiirrattu hin qabaanne rakkisaadha achi keessa dhiisi. Hundaafuu inshallah du'aayii goonaaf hawaasa keenyaatti rabbiin biraa dhaabbatu ni baanii biyyaadinaan du'aayii godhaaf namoota bakka jirtanii paartii lammataa irratti namuu waliin taanee argamna inshallah. Assalamu alaikum nin jarjara jarrata kana kan tani. Baddal mudiir dhufte Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Hamza hedduu galatoomii yaada kana kaasu keetitti baay'ee galatoomii. Namuma yaada kana kaasuu dhabne alhamdulillah akkanatti nu kaasuun kee galata ilma namarraa osoo hin taane rabbumarraa harkadhuun siin jaa galatoomii duraan dursoo. Maali ni beektaa dubbiin amma haasawte keessaa tokko tokko kaniin waliin sii galuus ni jira kaniin sii waliin gallee jira. Maali ni wanni jiru humna keenya olii jennee tokko kan callisu taane uummanni haa du'uudha jechuudha sii galee. Humna keenya olii bakka amma booda waa takka godhuu hin dandeenyu jechuun nama du'u jiru. Rabbitti kadhatanii rabbitti aananii karaa dandeenyaniin qobsaa'an jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e hin qobsaa'aniin sabab sadhaa jaamisa rabbiin. Anamma ani du'aa'ii qofatti kaafirallee nan godhin arti. Du'aa'ii wanta sochii hojii ta'uu qabdi sii galee. Ganama gisee irrii waaqatu yaa rabbi nazara qiyyatteetti magaalaa kaasuqaa keessa seennan yookaan karaa hojii deemu. Yaa bara amma madaba kanarra ciisee yaa rabbi riskii asin nan fidi yaar kabanee wanta haawale wani dhufu jiru ka'ee fiigee. Amma ulamoonni keenya falmurra dhiisaniituma karuma kanaan karuma yoo dubbatte ati kanama islaaman ta'e ani tokko namni tokko si fudhataafin tana jechuu barbaada. Laal amma fakkeenya tokkoon sii kaasa. Ji'uma kana dabre ji'a lameen kana keessatti dhaadachuudhaan miti ani. Rabbi jechaafiin hojjedha akkana hubatte. Yoo xiqqaate falmii kophaa kiyyan godheen nama afur du'as jiras falmii cimaa jechuudha. Namuu na jalaa dheessee fakkeenya tanuma amma torban kana keessa warra Joordaan dhiisii okkee nama sadi Joordaan dhiisii su'uuduma keessa nama seeraan deeme namni sanni du'e. Kuni waan salphaadha galchuun garuu uummanni aboo wareegamni ati irra kafalte feesbuukaanis ilaalaa ture hedduu irra kafalte wallahi. Feesbuuka keetillee arsii deebisii asumaanii nam tokko hafee nama takkicha sanaatiin naqee keessama jaalli kiyya naa dhufe jee. Namuu na jalaa dheesse sheekootiinis utaaddonis na jalaa dheessanii du'aa'uma godhaa fi reefkii akkamii reefkii du'aa'ii godhaa galuu waan yaaduma du'aa'uma tana bakka karuma kanaan si qaqqaban du'aa'uma kanaan du'aa'ii jibbineetii miti haallee moftaa hunda du'aa'ii bana ni beeyna. Amma akkasitti asii keetiin ministeera hajaa alaa dhaqaa jeeni ministeerri hajaa alaa sagalee tiyya tana jaalattanuu jibbitanuu sagaleen san dheeyitee OMN asoon live irra jiru dhufee nu dubbisee BBC asoon live irra jiru bilbilaadhaan nu dubbisee laawudu godheet ni jira viidiyoo san laaluu dandeessa.
yoo isin nuti dhufnee waliif tumsine yeruma san dubbiin san lama saraa dhayite waraqaan xalayaan barraawee jechuudha. Bakka afurreef kan jira dhoysanii Madiinatti hospitaala waliigalaa maal jaaniin gaa warri biyya arabaa ni beekanii nuti gaa biyya keenyatti abbaa diinaa jaannaani abbaa diinaatti hin beekanii. Abbaa diinaa hin xumurree asii jaanii durraanfachiisuu barbaadan. Abdii asuu muranii halkanii guyyaa asuma iyyinuu achitti jidda dheetee riyaad dheetee riyaadii irraa gara jidda irraa Madiinaa koomaandarrii wantaa bira dhaqee namni tokko wakiila kaniin galatoonfachuu barbaadu hasa walii jaanii namuu jalaa dheesse. Anas cinaa jiraati abshir anaa eegalee dubbitan waliin xumurra jennee hanqa xumuraa dheeyinee miiciyyoo san dhiiga isii baasnee ifiif isin fannisnee sagalee isiitis fudhatanii qaama isii keessaa illee foon baasanii yoo summii nyaachisanii miiciyyoon tuni foon laaltee fanniste yaada jiruudhaan jechuudha. Isaanis fannistee nuti hin fannisneedha. Asoo miiciyyoon tuni hin duune bilbiltee durtee akka isii ajjeesanii ragaa qabna. Ragaa san cufa itti kanninee kafiila isii hidhaa toonnaa jala oolchina jechuudha. Ka duraan namni tokko hidhuu dadhabe. Kuni hundi asuma teesseeti ilaal. Manuma kana keessa teessee akkuma ammoo kana dubbattee. Garuu guyyaa takka irraa dubbattee akkasumatti maarree osoo hin taane irra ciccineeti. Amma nama tokko mootummaa Suudii akkasumas jechuun jaba. Hanqa sadarkaa keentibaa magaalaa Madiinaatii fi koomaandara waliigalaa koomishinarrii wanti deemanii baadiyyaa san miila isaaniitiin dhaqanii namicha Hassan Walii godina Baalee sanii wajjiidhaan kan namni amata 40 achi keessa jiru dheesse. Iqaamaa kiyyaa narra gubata. Maarree kiyyaa narra gubata. Nama sirraa du'e maal sirra gubata? Michiyoon tun akkana jettee wakiila narraa dubbachuudha. Kana hunda keessa dabarree gabaabumattuu nama sarreef namni ni du'a. Garuu ammaa tuni mootummaanis ukkaamsuu barbaadde. Maaliif karaa seeraatiin deemtee nama gurgurachaa jira. Asoo nama gurgurachaa jiru namni biraa hin deemuuf amma booda namni kutaa 12 ijoolleen barattee yoo dubbii tana dhageessee nama gurgurachuu ni dhaabbata jechuudha. Kanaaf nuti haa deeman namni haa dalagatu nuti Chaayinaa fi Ameerikaanuu Afrikaa dhuftee dalagatti rakkoon qabu. Ameerikummaan gudduun tunu Kanaadaan dhufteeti Afrikaa keessa dalageeti. Nutis deemnee kulii dalaguun rakkoon qabu. Garuu mirgi keenya kabajamuu qabaadha. Mirgi keenya kabajamuu qabaadha. Hanqam tokkollee dhiibbaatti goonee sadarkaa sanirra dheenee bakka 4 hospitaala 4 nu jala jijjiiranii jala dheenee kabajaadhaan maallaqa isiniif kafallaa amma garuu maallaqa keessaniin galfadha jaanii hatattamaadhaan maallaqa isa walitti guurree hanqa muraasa gurbii kan nullee nu callisellee maallaqa saniis guunnee jechuudha. Haadhaafillee gargaarsa kun itti fufnee jirra. Maallaqa reefkaa saniis wanta jennee reefka keenya galfannee kabajaadhaan Xuqur Ambasatti haareedhaan isaanis irraa fuudhanii eega nuti finne jechuudha. Reefka isaan qorratanii karaa kabajaadhaan karaa Shaashamannee dheeyitee kabajaadhaan awwaalamte jechuudha. Du'aa'uma godhaanii si agartu du'aa'ee godhaa agartu ani kan fudhadhu. Du'aa'ii nuti kaafiraa miti ni beekna sindaran du'aa'ii beekna du'aa'ii haalli garuu du'aa'ii hojiidhaan wanta amma karaa warra mana hidhaatiin sii deebi'a. Du'aa'ii bira dabraniiti amma dubbiin ni jijjiiramti. Namni tokko maqaa yoo kaasin an jette ani niin kaasa. Yoon kaasin jettees biraan kutu. Nama olola itti banuu jira. Ijoolleen Suudi Arabiyaa dilii guddatteef kanaafi rakkinni kun itti dhufee kan je'ee olola itti oofaa jiru ni agartan. Kuni wallaahi ni zamana kiyya keessa eegaan daladhee guddadhee nama guddaadha. Nama akkanaa tokko harkaa hin beeku. Yoo maqaa na hayyamte ni dubbadha akka cameera miskan. Nama tokko kaas gubbarraa ijoollee quuftee iyyituudhaaf hawaasa bal'aa Suudi Arabiyaa akkasitti xiqqeessanii darasaan achirratti olii qabamtee du'aayin hin barbaachisu sagaleen hin barbaachisu daawaatti godhuu qabanii toobatuu qabanii aboo anna ajaa'iba. Ijoolleen Suudi Arabiyaatiin kana bar ijoolleen darguddaan bar ijoollee jaahilaa ijoollee humaa takka xixiqqoo humaan beene. Ana ka isaaniif kana sagalee ta'uu na garagalchan. Isaan jechaaf nama tokko Hamzaan na arrabsee fi ijoollee Masrii guutuu dhumuu qabanii. No kuni dogongora. Yookaan waarikina anaa fi waarikina lama sadii na arrabseedhaaf ani ijoolleen Oromoon achi jirtu Islaamni achi jiru dhumuu qaba. Kuni dogongora. Balaan keessanii fi arrabni keessan qoba. Kuni waan dogongoraati. Ta'ee jaameeti irratti duulamaa jira. Callisuun wayyaa'u amma callisuu bira kutaniitti dhumaatiin hanqattee fi yoo boru galchine iftaan deebi'anii jaan. Obboleeyyan kiyya deebi'uun salphaa miti. Namni tokko yoo xiqqaate baatii jahaatti yoo deebi'e. Yaman kana taa'ee, Jabuutii kana taa'ee,
karaan cufaadha. Takkichaan namnummaan firii lameen san deebi'u sanu akka jaba akka durii sanii miti. Durillee ta'u yoo xiqqaate baatii sadii gaditti oli deebi'uu hin danda'u. Arra dhaqee ganama isaa kan deebi'u miti Suudiin. Namni hafuura baafateeti biyya san keessa taa'ee Yaman kana kara Somaaliyaa ta'us Basaasoon ta'u Jabuutiinis ta'us Yaman keessaas taa'eeti yoo xiqqaate ammas achi keessa amata takkaa fi amata lama hojjeteeti ka qabamu. Olola akkana kana dhiisa. Warra Naannoo nama dura qabu dhufa malee namni kun amata shan kan Yaman taa'u jira amata bakka taa'u jira nama tuuta. waan jiru namni achiin deebe yoo xiqqaate haa nama kuma takka godhe. Namoota kuma takka yoo jiraate Nama achi dhibba jira takkaan suuqise. Nama dhibba kuma takka godhi. Namni achi jiru barri ani immoo daataan hin qaba. Namni sumeesni jiru qofa nam kun dhibba. Amata lamaan kana keessa. Kuma 80 ja'uuti. Kuma 80 ajaan kuma 80 jechuun safaadhaadha. Amma kudha achi Munir, hundani beekanii soluushinii maalii yoo haasawame rakkoon ittiin fayyadamas keessa tokko rakkoo doctor laal nama sagalee cuqqaallu kana uummanni beekuu qaba. Sagalee ukkaamsaa kan jiru kana nuti laal sagalee tahaa jechaan jiru. Sila dirqama qaban asoo dirqama qabanii dirqama bira kutaniiti faallaa dhufaniiti. Ani amma fakkeenyaaf doctor ati hallayyaa keessa caccabtee dhiigni sirraa yaa'u aboo dhengadda tiktok irra naan rabsite yookaan badii akkanaa qabda jee wantaa miti emerjensii fudhamuu qaba. Sadarkaa kana waan jiruufin dubbii kana gadi fageenyaan dubbachaa jira. Kanaaf rabbiillee sodaatanii ijoolleen Suudi Arabiyaa dilii misaa'ilaan naman dhoyne naman gubne wanta hin jenne yoo xiqqaate wallaalaan tokko tokko dubartii shamaraa viidiyoo wanta kanuma bakka malee diliin isaan akkasitti jilmaadhaan dalaganii biyya san balaan irra buuteen jiru. Kanaaf uummanni keenya gabaabumattuu leencoo baatii uummata walitti qabee maal jedhe gabaabumatti hin xumura. Dubbiin anaa olii jenninis informaationa dhugaa jechuudha. Maali jennaan ani foormii yeroo dhibba takka guchisiise mallattoon wucci guddaa ministeera irraa dhuftii jedhe dammaqa makoonnin irraa dhufti dhugaan hin beekna. Uummata kanaaf gadi ba'ee ibsuu qaba. Hawaasaaf ibsuu qaba. Yoo xiqqaatellee cinaadhaan akkanaati haa dubbiin akkanaati dhiibba anarratti osoo hin taane karaa ministeera hajaati alaatiin ani foormiin hin guchisiisa haalleen hin xumuraati mallattoon gamasii dhuftu malee Itoophiyaa keessaa dhuftu malee nuti wanni akkasii dhaabbatee jira jeen nuuf ibsuu qaba. An dhageetiin jira nama maddaama namarraa jechuudha. Warri imbaasii keessa dalage hundi ani kaa'ina jechuu hin danda'u. Irra guddaan dhaqee nama imimmaan qabachuu hin dandeenye jira. Garuu humaa godhuu hin dandeenyu manni san. Iyyaa jaan. Laakiin amma ani fakkeenyaaf wanni hin taazzabe keessaa hin xumura dhiifama isinitti dheeresse. Parsantii 99 Islaama walaa rakkoon qabu achi keessa uummanni jiru. Akka uummata keenya ulamaa fi sheekootiin garuu akka mana barnootaa tokkoof masgiida Bilaal haa gargaaramu rakkoon qabu. Masgiida Bilaaliif hanga iyyan kana sila uummata Suudiidhaaf walitti dhufanii ji'uma tokko silaa iyyanii wallahi furmaan inni dhufu. Bar Maamad Aljiziiraa faadhaa fi wanti faan bar Finfinnee irraa ka'anii godina Baalee irraa ka'anii dhufanii ji'a tokkodhaaf iyyaa jiranii bar madarsaa tokkodhaaf. Lubbuu nama miliyoona cinaatiif garuu guyyaa takka dhiisiiti guyyaa sagantaa sanuu sagantaa balleessuudhaaf guyyaa nuti sagantaa qabne mana Abu Sabaraddiinitti dhufanii sagantaa san fashaleessan. Abu Sabaraddiinitti bilbilee sa isin Abiyyi Ahmad hojjettan moo maal jeen dhugaatti hime jechuudha. Guyyaa nuti sagantaa qabanne dhuftanii guyyaa lamadaa qabadhaa osoo isin hin jiru wanna kana fiduunu sagalee adda kukkutuudha. Silaa isiniitiitu halkanii guyyaa akkuma madarsaa iyyata bara ijoolluma Suudiidhaan malee gargaaraa jira osii ajaa'iba. Suudiirraan kana kanneen ijaaru Suudiirraan kan mana hidharraa nama kanneen jira du'aa godhachuudhaaf. Uummata kana irraanfatame yoo dhugaa dubbatte ustaada tuutee maarree tuutee jaa no akka dhiibbaatti godhuudha. Nuti gad dandeenyu katti dhiyaannu kana isaan nu jidduu ka jiru ulamoota ulamaan mangistiif ni dhiyaatti isaan ni dhageesse. Nuti ulamaa keenya irratti wanni dhiibbaa goonuuf mootummaarra daran jechuudha. Isaaniif dhihoodha fudhatama waan qabaniif. Namni tokko ulamaan tuqin maarreen tuqin sheekan tuqin no tuquu kiyyaa miti lubbuu namaa bahaa jira madarsaa dura lubbuu namaatu itti dursa. Kanaaf iyyina malee ani waan biraa adda qabaadheetu miti. Anis akkuma nama tokko akkuma Hamzaa akka Dr. Nuruddin akkuma Kaalitti kana ani mana kana jechuun jiranis. Kanaaf galatoomaa isinitti dheereetu. Munir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.